Yuunivarsiitiin Si'uul Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitiin Finfinnee waliin ta'uu hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaatti baqaqsanii yaaluu onnee daa'immanii bilisaan kennaa ture. Hundeeffama isaa waggaa 10 kabajateera. Hojii xiyyeeffannoo turizimii fayyaaf kennamee hojjetamaa jiruun milkaa'inoota hedduu argamu. Sagantaa hundeeffama kanarratti argamu ergaa kan dabarsan Ministeerri Deetaa Ministeera Fayyaa Dr. Saayirallaa Abdullaahii waggoottan darran ogeeyyota fayyaa 900 ol gara Kooriyaa Kibbaatti erguun baqaqsanii yaaluu onnee daa'immanii akka leenji'an taasifameera jedhan. ባለሙያ በኩል የነበሩን ጥረት በተለይ ባለፉት 10 ዓመታት waggoota kurnan darban hanqinoota gama ogeeyyii fayyaan jiru furuuf tarkaanfiin garaagaraa fudhatameera. Keessumaa erga sagantaan Kooriyaa Kibbaa kun eegaleerraa ogeeyyotiin fayyaa 900 ol Kooriyaa Kibbaa Si'uulitti yaalii onnee daa'immanii baqaqsanii hodhuu akka leenji'an taasifameera. Gama biraatiin ogeeyyotni hedduun carraa barnootaa bilisaan argatuun alatti akka leenjifaman taasifameera. Kana qofaas osoo hin taane Yuunivarsiitiin Si'uul Hospitaal Ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaatti ogeessota hedduu leenjisee hojiitti bobbaaseera. Leeroon Itoophiyaa fi Kooriyaa Kibbaa kabaroota dheeraatti ukayaadachiisan Itoophiyaatti ambaasaadar Kooriyaa Kibbaa Jang Kang biikeen Itoophiyaa deeggaraa jirti jennee dubbatu adoonteen galata kalee Itoophiyaaf deebisaa jirti jennaa jedhan. Itoophiyaa deeggaraa kan jirru osoo hin taane aarsaa fi wareegama Itoophiyaanonni biyya keenyaaf kaffalaniif hanga humna keenyaa galata galchuufidha. Kun Itoophiyaatti ni xiqqaata. Amma erga yaala onnee daa'immanii baqaqsanii yaaluu Itoophiyaatti eegalle waggaa 10 guunneerra. Kana caalaa waggoota baay'ee Itoophiyaa akka tajaajilu abdii qabna. Hojii raawwachiisaa olaanaa hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa Dr. Biraanuu Sandaaq hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa Kolleejjii Fayyaa Yuunivarsiitii Si'uul waliin ta'uun ogeeyyota fayyaa ga'umsuun cinaatti daa'imman yeroo dhalatan irraa jalqabuun rakkoo fayyaa onnee qaban 518 olii fi baqaqsanii yaalii taasisuu dubbataniiru. ላለፉት 10 ዓመታት ከኛ ጋር ሲወለዱ ጀምሮ የልብ ህመም ያለባቸው ህፃናትን waggoottan kunnan darban hospitaalli ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa dookteroota Yuunivarsiitii Si'uul irraa dhufan waliin ta'uun daa'imman yeroo dhalatan irraa rakkoo fayyaa onnee qaban 518f yaalii onnee baqaqsanii hodhuu karaa guutuu ta'een taasifameefii jira. Kan nama ajaa'ibu daa'imman kanneen keessaa 75 Piroofeesar Kim kophaa isaa yaalii baqaqsanii hodhuu taasiseeraa fi kun biyyaaf waan fakkeenya guddaa ta'uudha. Hundaa olitti Yuunivarsiitiin Si'uul yaala kennuun ciratti ogeessota biyya keessaa hedduu ga'umsuunis nu gargaareera. Maatiin hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaatti daa'imman isaanii yaalchisaa turan haala keessa turanii fi haala fayyaa daa'imman isaanii akkasii yaadatu. እንደ ፋሚሊ በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነበረ። yeroo daa'imni keenya dhibee kanaaf saaxilamuu barrirraa eegallee yaaddoo hamaatu nu mudatee ture. Sababni isaa baasii guddaa gaafata. Sanuu biyya alaa qofatti akka yaallamu nutti himame. Kun osoo kanaan jiru gara hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaatti yeroo finnu yaalii bilisaa asitti akka kennamuuf nutti himame. ልጄ ኦልሞስት ለ2 ዓመት daa'imni koo waggaa 2 guutuu qilleensa karaa oksijiiniitiin kennamuuf qofaan nu waliin jiraataa turte. Ergas rakkoo fi yaaddoo hamaa booda gara Xuqur Ambassaa finnee Piroofeesar Kim yaalii onnee baqaqsanii yaaluu taasisee fi har'a ishees ta'e nuti maatiin guutuun gammachuu guddaa keessa jirra.